السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو في دعوة وردفتو يوتيوب channel حليمة أورو توب ويلكام الشمهار كفونة هندك السنة على في كيسات كبتا أصلا جنة وردفتو تكيا نجيني كيسنا كابو أمانتي كتا جنة أصلا جنة أورو كتا كتا تكو هندك السنة بجرات تني وردفتو تكيا وروني جل قبر هنگت مرا يوتيوب channel كينا وردفتو نجيب بستني حاملين التورتان قلتو مقرن كيسان دجهاتو أما اللي أكن ما يتفوفا إشين جدا جرات عمري ديرات إجا وردفتو تكيرون هراوتاتين أسمن جم يوتيوب channel كي يرتدي بلنتني مسين سي يوتيوب channel كي ياتهم ويل كام بجنا جم channel كي يا رفتني سنين جدا جرا وردفتو تكيا سيسي مدرسين تقبل جرا هرون ترى لايك شير يقول هرون رفتن هراو سبسكرايب لايك شير كومنتي هذا كيسن أصابه كيسن كومنتي جل بريسا سنين جدا جا وردفتو تكيا فيديو كي كان أربعة بعد دفع واي مجا سامونا كان سعودية عربية كيستي في أفريقيا عثماني دل بلوني هدار عثماني دل كاجرو لقى راموري دبدا ربين أك في الدلجة قام جوتون منا بياني أرى قام في قدلو تان هدو تكون مدرجامة ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله ربي كنا فارون يسر حجراتو قالن يستي حجراتو شكرين يستي حجراتو واني قد ننجرو الحمد لله على كل حال مجدودا بيا نما ديماني وبجيري دلغا دي غلاف منا يا نيبانا مرين هندوم تكينا كبيا نما جرو هدو وان اوني نما جابسو وان نما قدسيسو وان نما ريحجيسو ولكن واني قد ننجرو وجي ربي الحمد لله على كل حال جدودا مصيبة وربي نما قدر تاكا الحمد لله جتما هندك النبي أنا ما كيس جرا من ما جرا وانو دتم بينو ربي مجاكنا كروحي إسا هم بسي هذا فبان إسا روحي ما إسا تنايو لالني سلا إنه قام إسا قوتو دبي ربين حاجة مراد إسا حاجة إسا حقوتو في فيا إسا بكت حادي بسوفي لقد أبو جتشون فاي الفاتا فيا أبو جتشون فاي الفاتا ولكن واني قد ننجرو الحمد لله على كل حال برافو واني قد ننجرو ماتين وفي ما إجمانو إسا أرقيا صبرو ربنا غانغر بيالي إسا هاقلتو ماتي إسا دتي على فبانو في دبامن اللي أخال قداتي تاني اللي على فبانو في نماني فتنا من جبتو جتشورا على فبا إساتي إجمان إسا لالني جمان روحين إسان بروسو جرات هذا فبانو في فلاتني يجودا هذا فبانو في دبمان اللي فيا دبمان اللي غير إسان ما في داني جرو يجودا كبرا يونامني كاما غوتو إسا دبي كامني نما وغدولي تاي كبرا نما نونجلو هذا فبان غرو دبمان اللي كاما غدولو تاني اللي إسا ما في داني يجودا ilmu fi waan ta'eef mucaan kun akkuma kiyyaaf akkuma keessaniif akkuma kiyya jireenya biyya namaa kan of jijjiiraa jedheetiniin qaama guutuu dhufe kalee yoo itti dhufu qaamni isaa akkam jira har'a akkamitti deebi'e rabbiin subhaanallah rabbiin osoo har'uma nuu kanaayyuu dhaabannee deemnu har'uma osoo qaama guutuu qabnu har'uma osoo akkanatti fayyaa guutuun qaama guutuun dhaabannee dalagannu yeroo gabaabaa keessatti waan akkana kana nu argisiisu kana laalaa rabbii sodaadha kana laalaa waan gaarii dalagaa waan gaariidha waan hamturraa fagaadha lafa dhiituu miidiyaarra of urgufuu qaama ofii keessumayyuu namoonni tokko hin jira kasaalaaf haala adaba fixatanii akkuma argan ta'an jechuudha rabbii wanni mucaa kan akkana godheef gorsa irraa fudhannuu fi waan gaarii irraa fudhannuuf jechuudha rabbiin isa akkana godhe nullee bor waan nu godhu hin beeknu jechuudha kanaafuu haalaaf amala tolu akhlaaqa tolu waan gaarii nama yaadu miidiyaa irratti of mimmiiciruu fi furdina dabbaa maalii of argisiisuu dannasuu kun waan barbaachisu miti gizee rabbii kenna yaa rabbi laka alhamdu shukr nagaa mana nabaafte nagaan biyya kiyya nagalchii qaama guutuun mana nabaaste qaama guutuun biyya kiyya nagalchii gizee jedhanii rabbii ofii kadhatanii tawba gara rabbii ofii deebi'an malee gizee dabbaa argisiisanii fi gizee of micciiranii fi gizee waan hin taane dubbatanii gizee nama hammatanii gizee ajandaa laayifiitti nama hammatanii miti jechuudha silaa namni maal barumsa irraa fudhataa miti kan itti abaasutu caalaa haga wanni tokko mataa isaa muudatuutti namni kenna homaa wanni itti dhagahamu bakka hin jiru jechuudha
Har'a mucaan kun akkuma anaa fi isinii kaleessa kolfee taphatee miidiyaa kanarratti nu jedha viidiyoo isaa asumaan cina kiyyatti maxxansaa jechuudha. Hay carraa kenna hay jiru kenna wanni godhan hin jiru. Laakiin baay'ee nama gaddisiisa. Rabbiin nagaumaamee akkanumatti maatii isaatitti isa haa galchu. Biyya namaa kana keessatti dalagannee gallee of jijjiirree galla jenneetiin hin yaanna malee fayyaa keenyaaf qaama keenyaaf maal akka nu mudatee gara biyya keenyaa gallu hin beekamu jechuudha. Alhamdulillah akka rabbi ruhii isaa baasee homaa miti. Rabbi haadha isaatiif abbaa isaatiif umrii isaa isa haa dheeressu. Amma haalli inni keessa jiru haala baay'ee nama gaddisiisuu fi haala baay'ee nama yaachisu keessa jira. Hundi hin beekna. Lukaa miti qubni keenya yoo shunkurta muru albee yoo harkaan murte maal akka nutti dhagamu ni beekna jechuudha. Lukaa miti. Sammaraan gahu jechuu qaamni luka ofii yoo luka ofii qabaatan bakka fedhan deemanii dalagatanii of jijjiiranii walaakin rabbiin durummaa bakka inni yanne bakka haa buusuu fi har'a inni illee osuma akkuma kennaa dalagadhee of jijjiira jedhee tattaafatu luka ofii dhabe jechuudha. Sababa duniyaa tanaati biyyaa bahee luka ofii dhabe. Rabbiin laaftumatti bakkuma inni taa'utti itti haa banu riskii inni manaa dalagatu baheetiniin har'a irratti luka ofii dhabe tana rabbiin bakka inni yanne isaa haa banu. Rabbiin isa haa durumsu ta inni dalaguuf mana niyyatee bahee san caala rabbi bakka buusee fi ati manuma kee keessa taa'itii jiraadhu rabbi haa jedhuuni namoota akal gudaatii ta'e kana namoota rakkoon akkana irra ga'e kana hundayyuu rabbi akka namaa dalagateetiin of jijjiiruu waan hin dandeenyeef rabbi giddiin qaba bakka isinii haa buusu. Rabbiin obboleessa keenya kanallee fayyaa isaa qaama isaa fayyaa kennee fi walaakii wanni godhan jiru qaama luka ofii dhabeetiin hin jira. Rabbiin nafse maal haadha abbaa isaa bira galcheetiin isa haa jiraachisu. Kanaaf nu hundi keenya gorsa irraa fudhachuu qabna. Viidiyoo kana gorsi baay'ee nu fayyaduudha. Akka garagara rabbii keenya deebinee alhamdulillah ala kulli haala yaa rabbii kiyya galanni sitti haa gahu wallahi. Summa alhamdulillah alf marra shukr yaa rabbi hoggaa haga kana hin dhibamne hin rakkanne alhamdulillah qaamni keenya guutuudha alhamdulillah rabbiin ammallee yaa rabbii kiyya rabbi yoo isin galateeffattan yoo isin shukrii naaf galchitan anillee itti isinii dabalee fayyaallee isinii kenna duniyaallee akkasuma barakaa keessa isinii kaa isinii kenna rabbiin akkasuma fayyaa fi nagaan biyya keenya nu haa galchu duniyaa biyya namaa nu teessistee akkana qaama keenyallee nu dhabsiistu tanallee rabbiin ga'ee nurraa haa jedhu rabbiin furmaata nu haa fidu rabbiin nurraa haa jijjiiru wanni godhan hin jiru alhamdulillah ala kulli haal nabsee ofiitu dhabuun hin jira qaama muramuu miti alhamdulillah ala kulli haal rabbiin fayyaan nu baase osoo gurri keenya hin banne osoo qaamni keenya muran osoo rakkoon tokko nurra hin geenye osoo fayyaa keenya hin dhabne rabbi nagaan biyya nu haa galchu. Wanni hunduu yoo fayyaa qabaatan tolaa jechuudha. Yoo fayyaa qabaate biyya keessatti illee waan humna ofii yoo qabeenya gaallee dalaguu baatan haga tokkooma dalagatanii jiraatanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.